Attamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa kun as Washington DC irraa televiziyoonaa fi raadiyoodhaan kallattiin katamsaasamu sagantaa afaan Oromooti. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Gabaasaalee biyyaaf naannoo addunyaarraa nu dhaqqaban qophiilee keenya har'aa keessatti dhiyeessuuf qindeessinee jirra. Oduu har'aa ka qindeesse Bafaqaaduu Morodaati. Gama saattan isin dabarsa. Multan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti humnoonni bulchiinsa naannoo Amaaraa lixa Tigraay keessatti tarkaanfii duguuggaa sanyii fudhataniiru jechuudhaan dhaabbileen mirga namoomaatiif falman Amnesty International fi Human Rights Watch gabaasa waloodhaan baasaniin ibsuu isaanii maddi oduu Reuters gabaaseera. Akka gabaasni kun dabalee jedhetti gochichi kan raawwatame yemmuu lixa Tigraay keessatti lolli taasifamaa jiru yemmuu ta'u gocha kana irratti hanga'oonni naannoo Amaaraa humni addaa naannichaa fi milishoonni hirmaachuu isaanii ibsee gochichi yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa ta'uu akka danda'u eereera. Gabaasni kun waraanni mootummaa federaalaas akka harka keessaa qabu ibsee sababa kanaan namoonni kumaan lakkaa'aman du'anii kan miliyoonaan lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an beeksiseera. Hordoftoota keenya dabalanni gabaasa kana bal'inaan oduu booddeessanii dhiyaata. Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa sosocho'u Al-Shabaab pirezidaantii Somaaliyaa Mohammed Abdullahi Mohammadii fi muummee ministeeraa Mohammed Hussein Roobalee ajjeesuudhaaf yaalaa jiraachuu isaa dhaabbanni tikaa fi nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa beeksisee jira. Dhaabbanni nageenyaa mootummaa Somaaliyaa dhimmicha irratti akeekkachiisa fuula tiwiitarii isaa gubbaatti baaseen bal'inaan wanti ibsa jiraachuu baatus hanga'oonni mootummaa biyyattii akka dhimmicha beekan taasisuu isaatii fi Al-Shabaab irraa namni Mohammed Maharii jedhamu dhimmicha raawwachiisuudhaaf akka ramadame ibseera. Bitootessa 23 bara 2022 buufata xiyyaara Moqaadishoo irratti haleellaa raawwatamee lubbuu namoota 6 galaafatee fi magaala Baladawaayin keessatti dubartii miseensa mana maree kan ta'an Aminaa Mohammed Abdii dabalatee namootaan du'anii fi Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuu isaa beeksisuunsaa gabaasameera. Hoogganaan duraanii milishoota Jaanjaawidii yakka waraanaa Sudaan Kaabaa Daarfur keessatti raawwatameen himatamanii mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaatanii himannaa irratti dhiyaate 31 hundayyuu hin raawwanne jechuudhaan aalaniiru. Ali Kushaa'ib maqaa jedhamuun kan beekaman Ali Mohammed Al-Abdurrahman himannaa isaan irratti dhiyaateef deebii kennaniin himannaa hundayyuu hin fudhadhu. Himannaa kana hundarraa an qulqulluudha. Himannaa kana kamittiyyuu itti hin gaafatamu jechuudhaan mormaniiru. Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa Karim Kahan gama isaaniitiin ragaalee qaban ibsuudhaan bara 2003 amma bara 2004 gidduutti yakka himatamichi raawwataniiru jedhan ibsaniiru. Rapes against women and girls, children being targeted and attacked. Humnaan gudeeddiin dubartootaa fi ijoollee durbaa irratti raawwatamee jira. Ijoolleewwan itti xiyyeeffatame irratti haleellaan raawwatamee jira. Humnaan butamaniiru. Namoonni fi ijoolleewwan dhiiraa ajjeefamaniiru. Manneen barbadaa'anii namoonni harka duwwaa baqatanii jiru. Irra jireessa isaaniitiif jireenyi deebi'ee akka sanaan duraan ta'u. Dhimma Daarfur isa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoonni 300,000 du'anii miiliyoonii 2.7 immoo jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii beeksisa irratti yemmuu himannaan mana murtii yakkaa addunyaa irratti ilaalamu inni kun isa jalqabaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota lixa Afrikaa waggoottan kurnan dhufan keessatti hanqina midhaan nyaataa hamaadhaa fi akka saaxilamanuu fi namoonni miiliyoonii 27 ta'an akka beela'uu danda'an dhaabbanni gargaarsa daa'immanii irratti hojjetu Save the Children ibseera. Akka gabaasni Save the Children kun jedhutti lakkoofsi namootan kana gara miiliyoonii 28tti akka ol siquu danda'u ibsee namoonni miiliyoonii 11 ta'an ji'oottan 3 dhufan keessatti beela keessa seenuu danda'u jedheera. Biyyoota lixa Afrikaa kan akka Burkina Faso, Niger, Chad, Mali fi Naajeeriyaan bara 2015 amma 2022 gidduutti lakkoofsi namootan gargaarsa midhaan nyaataa ariifachiisaa barbaadan miiliyoonii 7 irraa gara miiliyoonii 27tti ol ka'eera. Afrikaa lixaa fi walakkeessaatti daayirikteera dhaabbata Oxfam kan ta'an Asalama Dawalaak Sidii akka jedhanitti sababa hongee, lolaa,
Walitti bu'iinsaa fi dhiibbaa dhibeen COVID-19 diinagdee irratti uumeen kan ka'e naannoo kutaa Sahaalee amma tokko keessatti oomishni midhaan nyaataa hedduu gadi bu'eera. Gatiin midhaan nyaataa waggoottan 5 darban keessa 20% amma 30tti kan dabale yommuu ta'u, lolli dhiyeenya kana Yuukireen irratti baname immoo rakkinicha daran akka jabeesse gabaasni Save the Children kun ibseera. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan miseensa naatoo walgahii guyyaa 2 fi yommuu Biraasels keessatti wal arguuf deeman kanatti Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaa miliyoonii 100 Yuukireeniif kennuu ishee beeksistee jirti. Walgahii biyyoottan miseensa naatoo kanarratti hirmaachuudhaaf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken roobii har'aa ministeera dhimma alaa Beeljiyeem Soofii Wiiliimsi waliin dubbachuun isaanii gabaasameera. Antoonii Bilinken dippiloomatota olaanoo Awustiraaliyaa, Firaans, Jarman, Itaalii fi Yuunaayitid Kingdamii waliin akka marii taasisan beekameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken gara Biraaselsitti imaluu isaaniitiin dura ibsa kennaniin humnoonni Raashaa bakka Buuchaa jedhamutti dhumiinsi raawwatanii waan addunyaa naasiseedha jedhanii loltoonni Yuukireen bilisummaadhaa fi ulfina daangaa biyya isaaniitiif falmiin gochaa jiran akka deeggaramuu qabu himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii. Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaaboliin mirga namaa Amnesty International fi Human Rights Watch waraana Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeessame keessatti humnootii naannoo Amaaraa fi Eertiraa akkasumas waraana Itoophiyaan dhiittaan mirga namaa raawwatame jedhan ilaalchisee gabaasa baasaniiru. Mootummaan naannoo Amaaraas yakka dhaaboliin kun humnoota naannoo Amaaraan raawwatame jedhan dhara jedhee jira. Gabaasi guutuun kunooti. Rakkoo teeknikaa uumameef nu of galchaa jenna. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itti aanutti ceena. Gareeleen mirga namaa beekamoon lama roobii har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona 1 ol qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International fi Human Rights Watch waliin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiya Tigraay keessatti lola gaggeeffameen aangawoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sanaa yakkaawwan waraanaaf yakka farra namoomaati jechuun ibsan. Waraanni Itoophiyaallee kana keessatti waliigaleeraa jechuun himataniiru. Amnesty Internationalitti qorataan dhimmootii gaanfa Afrikaa Fissaha Taklee qorannaa kana laalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula 240 kan qabu ta'uusaaf kunis dhiya Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa bifa fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan. የናቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ጦርነቱ በሚካሄድበት ጊዜ አካባቢውን ለመያዝ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የአማራ ሚሊሻ jalqabarraa kaasee humnoota adda addaa naannoo Tigraay fi milishoota akkasumas kanneen faannoo jedhamaniin naannoo sana keessatti namoota nagaaf waaltaalee irratti haleellaan meeshaalee guguddaa raawwatamee jira. Kanaafuu maraaf daanshaa akka fakkeenyaatti tuquun ni danda'ama. Kana keessatti dhiittaan mirga namoomaa yakka waraanaa jedhamu raawwatamee jira. Namoonni deeggartoota TPLF jedhaman namoonni bebbeekamoon milishoota duraanii kanneen turan haleellaa duraan Maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefamaa akka turan ragaa argannee jirra. Haleellaa Maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fissahaan gabaasa kana dura baasneen 2020 yeroo sanatti dhalattoota Amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman guyyaadhuma sana galgala dhalattoonni Amaaraa walitti qabamanii haleellaa ijaaboo akka raawwatan gabaasameera. Ragaalee maddeen adda addaarraa arganneen namoonni 229 ajjeefamuu isaanii hubannee jirra. Namoonni 100 ta'an immoo balaan madaa'uurra ga'e wal'aansaaf gara hospitaala naannoo Amaaraatti geessamaniiru jedhan. ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ይሄ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበር።
haleellaa isa jalqabaa taansee naannoo dhiya Tigraay keessatti bulchiisa haaraatu hundeessamee ture. Bulchiisa haarawaa kanaaf namoonni naannoo Amaaraa muudaman kan keessa jiranii fi akkasumas dhalattoonni naannoo kan keessa jiran namoonni muudamanii jiru. Bulchiisi kun eega hundeeffamee jalqabee dhalattoonni Tigraay naannoo sana keessa bakkawwan adda addaa kanneen akka Maayitsabrii, Maayiloomii, Addigoshuu fakkaatan keessa jiraatan bifa adda addaatiin dhiittaan mirga namoomaaf haleellaan innaa irratti raawwatamu arginee jirra. Fakkeenyaaf amajji 9 namoonni 60 ta'an mana isaaniitii fuudhamanii laga Tekezee riqicha Waayis jedhamu cinatti ajjeefamuu isaanii kanneen irraa hafan namoonni 3 kanneen ijaan argan reeffi sun yeroo dheeraadhaaf turuusaa nutti himanii jiru. Bulchiinsi haaraan hundaa'e kun dhalattoota Tigraay irratti loogii kan oofu ta'uusaa hubanneerra ka jedhan obbo Fissahaan waraqaan eenyummaa akka hin kennamneef dhorkamaniiru qabeenyaan isaanii saamamee manneen isaanii gubachuu kan agarsiisu suuraa saatalaayitiif ragaa viidiyoo arganneerra jechuun dubbatanii gargaarsa namoomaallee dhorkatamaa turan jedhan. Aangaa'onni naannoo humnoonni nageenya eegumsaaf jiraattonni naannoo Amaaraa dhalattoonni Tigraay gamasii akka ba'an akeekkachiisa kennaafii ka turaniif haala geejjiba isaan gamasii ittiin ba'an illee aangaa'onni naannoo akka mijeessaniif namoonni achii bahan dubbachuu isaanii obbo Fissahaan himaniiru. Kunis naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu mul'isa jedhan. Qorannaan isaanii kun yeroo hammamiif akka geggeessame obbo Fissahaan gaafatamanii. እንግዲህ ይህን ጥናት ከ1 ዓመትና ከዛ በላይ ነው ያደረግነው። በተለያየ መንገዶች ተጠቅመናል። ወደ 5 የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል። ቆራና ከነ ወጋ tokkoof ሳውሊፍ geggeessine mala daddaatiin gargaaramne jirra. Gurmuun gara Sudaanitti maleera. Qorattoonni Human Rights Watchif Amnesty International gamasitti malanii namoota gamasitti baqatan asoobsisanii jiru. Irra hedduun isaanii namoota dhiya Tigraay irraa buqqaanii gara Shiree dhaqanii sababa quunnamtiin hin jiraanneef ammeessa akka jiran hin beeknu. Adoolessa dura innaa quunnamtiin ture buqqaatota sana namoota hedduu bilbilaan argannee dubbisnee jirra. Walumaa gala qorannaa kana geggeessuudhaaf namoota 427 ta'an dubbisnee jirra. Kanneen keessaa 409 kanneen ta'an dhiya Tigraay irraa buqqaan. Suuraa saatalaayitiif viidiyoolee mirkaneeffamanillee argannee jirra. Daayirektarri olaanaan dhaabbata Human Rights Watch Kenneth Ross akka jedhanitti bitootessa bara 2020 qabee aangaa'onni naannoo Amaaraaf humnoonni nagaa eegsisan dhiya Tigraay keessa kanneen jiraatan dhalattoota Tigraay mana jireenya isaanii keessaa baasuudhaan duula fixiinsa sanyii irratti geggeessan jedhan. Amnesty International fi Human Rights Watch humnoonni Tigraayis lola baatilee 17 keessatti yakka dalaganiiru jechuudhaan garuu qiyyaafati gabaasa kana isa miti jedhan. Tigraay gammidhiyaa hokkara hamaa lola keessatti geggeessame mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif michuunsaa naannoo Amaaraa kan itti waldura dhaabbatantu isa mudatee jedha ibsi kun. Naannoon Amaaraaf naannoon Tigraay lamaanuu Tigraay dhiyaa kan yeroo ammaa humnoota Amaaraaf waraana Itiyoophiyaan to'atamee jiru kan kooti jechuun falmu. Ajjeecha irra deddeebi'ee raawwatetti dabaluudhaan aangaa'onni Amaaraa karoora dhalattoota Tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan kaan gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira. Mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota Tigraay irratti ajjeechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateera jedha ibsichi. Dubbi himan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Rooyitersiif akka ibsanitti dhiya Tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan. Dubbimtoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo Amaaraaf bulchaan dhiya Tigraay gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Gabaasi Amnesty International loltoonni Eertiraa dhiya Tigraay keessaa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni Tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. VOA'n gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gamasaa argachuuf yaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232
hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Gara qophii addaa har'aaf qindeessinetti ceena. Qophii keenya taanutti ce'uu keenya dura qophiileen kun sagantaa Afaan Oromoorraa raadiyoo sagalee Ameerikaarraa kan isiniif dhiyaatu ta'uu isin beeksifnaa nu hordofaa. Bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban 30 baqattummaadhaan Sudaan keessa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaaf jecha gara magaalaa Kaartuumitti deemuu isaanii ibsu. Magaalaa Kaartuum keessatti baqataan bifa meeqaan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabuu, lammata qaala'insa jireenyaa uummatuma wajjin walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaaniitiif jechuudha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geeffamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyutti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata baqataan magaalaa Kaartuum. Baqataa fi baqataa kan hin taane to addan baasee walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu ture ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaadhuma kan qabaa jiru. Nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne. Gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadha miidhaan isinirra hin ga'u jettan biyya keenyatti nu deebisa kan jedhu gaafanne. Gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa 30 fixe. Mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nuu soqaa jennee gaafanne. Kun hunduu hin godhamne. Isa sadaffaa immoo biyya biraatti taadii mayyuu haa ta'u walluma kanatti biyya itti nagaan jiraachuu danda'anutti nu dabarsa. Kana sadan nu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaan mootummaa yoo inni ittis galchineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaakan kana nuun irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa Suudaan qofatu hin taane yoo inni nu miidhaa jira. Waa'ee jira yoo inni yoo dhanne akka saree hari'amna. Fakkeenyaaf mooraadhaa baheen waajjira yoo inni dhufe waajjira yoo inni jira fuudhanii dhaqanii bakkeetti dhaqanii nu gatanii jechuudha waggaa tokkoon dura. Ji'a torbataa ilma har'a immoo deebi'een ganda keessatti galee jira. Kan nu miidhe yoo innidha. Gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii 9 baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa Gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa. Duraan yeroo mootummaa wayyaanee ture Itoophiyaan diimokiraasiidhaa jedhu hiisanii Oromoon kan keessa miti mootummaan amma bulchaa jiru. As keessa waggaa 30 waggaa 25 kanneen bitanne dura kan dhufantu jiru biyya kana. Mooraan kun tokkoffaa kiiloomeetira 42 wayiidha. Daangaa biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii rakkisaadha. Amma kun humnumti wanti lolli wayii yoo ta'e baay'ee rakkoodha. Akka magaalaa hin seenne magaalaa keessa qabaatu jira. Wanni namaa hojjetee jiraachuu hin danda'u. As keessa kan seenne wanni namaa waan nyaatu hin qabu. Inni waan dhugu hin qabu. Bishaan ashaboo turee somtiyyuu immoo citee jira namarra. Namoonni kan siraa baraa deemanii hojjetu. Baraa naannoo bakka tokkotu jira. Rakkinni keenya maaliif gadi fageenyaan hin ilaalamu? Sudaanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyyata baqattoota kanaa gaafatamanii akkas jedhan. Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them. Baqattoonni addunyaarra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'ama ta'e biyyarraa dheessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. Hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu. Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dheessee bahe attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmiyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafadheera. The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessa haala jiru dura qorachuu qabna. Garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Riippaabilikii Afrikaa Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'uu gara biyya isaaniitti deebisuudha. Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsa argannuu jedhu. Kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggoraa natti fakkaata. Sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre. Waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa Ungurgur keessaa laalchisee akkas jedhan. If you refer to the camp Umgarkur, we know that there is water there. The healthcare, we will see what the situation. Waa'ee mooraa Ungurgur keessa nagaafattaa jirta taanaani bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra. Kaartuum keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuuf ennaa yaalan humnooti mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu. Kana waajirri keessan beekaa jennaan. What we know is that the government of Sudan has a policy that they register refugees. Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa Kasalaaf Gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartuum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa Gadaarifii fi Kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi pirojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. Isaantu warra akkasii gargaara. Sudaan keessaa waliigalaan baqattoota miliyoona 1.1 qabnaa dubbataniiru. Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaanan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti. Itoophiyaa keessatti mala teeknooloojii duumessi rooba gahaa akka kennu gochuu kan cloud seeding jedhamuun hamma roobaa dabaluuf hojjetamaa jiraachuu gorsaan teeknooloojii waajjira muummicha ministeeraa dhiyeenya ibsanii jiru. Gorsaan teeknooloojii obbo Yodaahee Ariyaa Sillaasee bakka duumessi hin jirretti teeknooloojii kanaan rooba roobsuun hin danda'amu jedhaniiru. Gama biraan Inistituutiin Meetirooloojii Itoophiyaa rooba baatii arfaasaa baranaa roobaa jiru hanqachuu beeksisee jira. Naakoor Malkaatu gabaase. Waajjira Ministeera Muummee Itoophiyaatti gorsaan teeknooloojii obbo Yodaahee Ariyaa Sillaasee sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti bara 2013 akka yaaliitti jalqabamee hojiin duumessa roobsisuu yookaan cloud seeding baranas itti fufeeraa jedhu. 2013 ላይ አንዴ ተሞክሯል። በልግ ላይ 2014 ላይ ሁለተኛ ዙር እየተሞከረ ነው። bara 2013 waqtii arfaasaatti yeroo tokko yaalamee ture. bara 2014 kanattis marsaa lammaffaaf yaalamaa jira. kan bara 2013 yaalame bakkeewwan jallisii laga Abbayyaa muraasa keessatti fakkeenyaaf kan akka Goojjaamii fi Shawaa Kaabaatti yaalamee jira. amma immoo Koonsoo, Booranaa, Liiban, Sumaalee Kibbaa bakka Afdeeraa jedhamutti keessumaa bakkeewwan gogiinsi isaan miidhutti kan yaalame jechuun dubbatan. Duumessa gargaaramuun hamma roobaa dabaluudhaaf hojiin hojjetamaa ture. Torban kana keessa godina Booranaa, Nagallee Booranaa, Yaabelloo fi Meeggaa keessatti jenereetarootni dachee hojii kana milkeessuudhaaf dandeessisan dhaabbachuudha kan himan obbo Yodaaheen. Roobni roobuuf garuu duumessi yabbuu ta'e jiraachuu qabaa jedhu gorsaan teeknooloojii obbo Yodaaheen. ዳመና በሌለበት ማዝነብ የሚችል ቴክኖሎጂ አይደለም። ዳመና የግድ ያስፈልጋል። ቴክኖሎጂን kun bakka duumessi hin jirretti teeknooloojii rooba roobsisuu danda'u miti. Duumessi jiraachuun murteessaadha. Duumessi kunis duumessa yabbuu ta'uu qaba. Duumessa yabbuu kana dhibba roobsisuu osoo hin taane hamma 30% ol dabalus teeknooloojii dandeessisuudha jechuun dubbatan. Jigjigaaf qabri bayyaa bakkeewwan jedhaman magaalota Sumaalee Kaabaa keessatti jenereetarootni dachee torban kana keessa kan dhaabbatan ta'uu kan dubbatan Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaatti dursaa garee raaga qilleensaa fi dursanii eeggachiisuu Sumaalee fi naannolee ollaa obbo Ashannaa fi Mul'inadha. Bakkeewwan kunniin lamaan sababa ittiin filataman jedhan akkasitti ibsu. እንግዲህ አንደኛው ይመስለኛል ኤሊቬሽንም ከፍታውም ደህና ነው። akka nutti fakkaatutti olka'insi jigjigaa gaariidha. qabri bayyaanis akkasuma olka'insa qaba. yoo teeknooloojii kanaan bakka tokkorraa keemikaalli biifame
hamma kiiloomeetira 60 deemuu danda'a. Bu'a qabeessas gochuu danda'a jechuun dubbatan. Waajjira ministeera muummee Itoophiyaatti gorsaan teeknooloojii obbo Yodaa'ee bakkeewwan gogiinsi jirutti teeknooloojii duumessa roobsisuu kana fayyadamuun bu'aa ni qabaata jedhaniif kasaaraasaa akkasitti ibsu. በተለይ እንደዚህ አርብቶ አደር ቦታዎች ላይ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ነው የሚወጣው የከብት መኖ keessumaa naannolee horsiisee bultootni jiraatanitti kaloo horii bituudhaaf baasiin doolaara miiliyoona hedduutti lakkaa'amu ni taasifama biyya alaatii kaloo horii kana galchuuf. Egaa bakkeewwan gogiinsa qabanitti osoo roobni xiqqoo argamee baasii kana hambisuu danda'a. Kasaaraan isaa baasii guddaa gaafata. Boba'aan xiyyaaraa jira, baasiileen kanneen biroollee jiru jechuun dubbatan. Teeknooloojiin duumessa roobsuu kun biyyoota kanneen biroo keessatti illee hojiirra oolaa kan jedhan obbo Yodaa'een sadarkaa Itoophiyaan irratti argamtus akkasitti ibsu. ያለፈውም ዓመት የዚህም ዓመት አበረታች የሆነ ውጤት በመስራቱ bara kanattis ta'e waggaa darbe keessa bu'aan abdachiisaa ta'u argamee jira. Garuu hojii kanaan rooba dhibbantaa hamma kanaa daballee irraa jechuun hin danda'amu. Hojii kanaan biyyattiin ga'umsa horatteetti jennee dubbachuudhaaf yoo xiqqaate keemikaala duumessa roobsisu kana oomishuu qabnaa, giddu galeessa of dandeessa akkasuma dhaabuu qabna jechuun dubbatan. Gama biraatiin daayirektarri raaga haala qilleensaa fi dursanii akeekkachiisuu Inistituutii Meetirooloojii Itoophiyaa Aadde Caalii Dabalee roobni arfaasaa bara kanaa